Ayyee hashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkasumas hordoftoonni fi deeggartoonni duuba buutonni miseensota waldaa keenyaa qofa oduu hin taane hordoftoonni miidiyaa caffeedhaa akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jala bultiin ayyaana faazigaadhaa yookaan ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan kabajamu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u baga dhuftan baga isiniin ga'ee akkam jirtu jechaa egaa har'ammoo wanni isinitti dhiyaachuu dandeenye haala yerootiin wal qabatee haalli yeroo teknikaa fi gufuu tokko waan tokko qormaanni tokko waan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa adeemsa hojii keessatti diina gurguddaa mo'annee warri maatiidhaa obboleewwan keenya kan nu miidhaa jiran irratti waan tokko hubannoo laachuu fi qaamni milaallatus akka nuuf hubatee ammaan booda tarsiimoo keenya eeguudhaan tumsa akka nuuf godhu waamicha gochuudha. Kan alagaan nu ari'uu fi kan diinni waliin nu balleessuuf nutti fiigurra kan mana keessaa nuyi war qoccollu xiqqoo nutti abaasaa jira waan ta'eef qoccolli kun bakka jirutti akka waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatirraa dhaabbatuuf waamicha keenyaaf akeekachiisa labsuu ta'a. Kunis akkuma tanaan dura beekamu sadarkaa magaalaa Finfinneetitti yuuniyoonota 11 keessayyuu mo'annee yuuniyoonota 11 waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa xaafii akka dhiyeessu xaafii fi qamadii akka dhiyeessuuf waliigaltee fi akkasumas mallattoo addaa gochuun keenya ni beekama. Yaa ta'u malee kanaan wal qabatee harka lama marsaa lama erga dhiyeessine boodatti marsaa sadaffaa guyyaa gaafa 30 ji'a 7ffaa 2015 labsuudhaaf yookaan rabsuudhaaf yuuniyonotaaf kennuudhaaf kan qopheessinee turre guyyaa gaafa 29 ji'a 7ffaa gaafa jimaataa ganama keessaa sa'aatii 2tti geencirraa qabamee minaan kara ashwaa meedaa barandaa minaanititti yookaan mana kuusaa yookaan iddoo gurgurtaa barandaa minaanit keessatti galee guyyaa keessa bareetuu isaa guyyaa gaafa 30 sa'aatii 10tti miidiyooleen yaamamanii ibsa irratti baasuudhaan yuuniyoonota Finfinneetiif kenninee jirra guyyaa har'aatti irraa kaasnee jedhamee ibsi ba'ame sun mormuu keenya isiniif ibsina. Sababni mormii kanaatis miseensonni keenya bakka jiran hundattiyyuu kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensonni keenya 12,600 ta'u martusaa bakka jiru hundaa aarsaa kaffalaa jira. Yaa ta'u malee achi keessaa miseensonni lixa Shawaadhaa aanaa jalduu fi akkasumas gindabarat midaaqany geedoo calliyaa keessatti yookaan gadaa shanan keessatti kan jiran hundi isaaniitiyyuu minaan walitti sassaabuudhaan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dorgomaa cimaa godhanii waadaa gallees bakkaan geessisaa akka jiran asuma asitti beekamtii laachaa fi yaa ta'u malee marsaa lammaffaa dabarsinee marsaa sadaffaa irratti garuu kaayyoo keenya fi karoora keenya karaatti hambisuu danda'anii jiru. Kunis guyyaa gaafa 29 ji'a 7ffaadhaa minaan galuu danda'e kumtaala 1,260 kana keessaa minaan kumtaalli 60 irree akka hin dabarre gochuudhaan waldaalee hunda isaa oduun taan daldaltoota qofaadha jechuudhaan waldaa keenya gatii dhabamsiisuudhaan akkasumas gaardiin saboota wanna kana hooggananii tokko hooggantoota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jechoota fi arraba haamilee isaanii tuqu waan arrabsanii ari'aniif miidiyaa walitti yaasanii korrojaa nurraa korrojameen walitti fiduudhaan ibsa baasuudhaan rabsee jirra jedhanii beeksisachuun akka jirutti ta'ee innis rifachiisuu fi sodaachisoo alagaa fi warra shiraa diina waloo keenya ta'uun ni beekama. Yaa ta'u malee isarratti mormii hin qabnu. Ta'eetu jiru garuu iyyuu qabeenya kan keenya qabeenya waldaa kan ta'e minaan waldaadhaa kara waldaatti dabarsanii laachuu kan qaban garuu uummanni kutaa magaalaa Burraayyuu kutaa magaalaa bulchiisni kutaa magaalaa Burraayyuutii fi akkasumas kutaa magaalaa Gujjeedhaa kutaa magaalaa Ashwaa Meedaa yookaan Gafarsaa Noonnoodhaa otoo kutaa magaalaa Furii kutaa magaalaa Galaan Guddaa otuma rakkachaa jiru shaggar siitii keessattis kutaa magaalaa siitii keessatti hojjettootaaf baazaarii dhiyeessuudhaaf qophaa'aa jirra otuma jennu kana hunda oduma iyyannu sadarkaa isaa aneeggate hooggansa naannoo Oromiyaatiin hundatti beeksisnee jirra. Yaa ta'u malee kana hunda keessa darbamee yuuniyoonota kutaa magaalaa Finfinneedha magaalaa Finfinnee keessa jiran yuuniyoonootaan anumti dhiyeessu yookaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhiyeessaafii jiru yaamanii nurraa garagalchachuudhaan minaan nurraa rabsatanii jiru. Haa ta'u kanas rabsatanii otuma iyyinu nuuf jecha konkolaataa lama kan nuuf hambifamee ture
taargaa isaanii kan ergineef otuma kadhannu gara jabeenyan guyyaa 3 guyyaa 4 nu jalaa dhaabanii gara jabeenyan guyyaa har'aa guyyaa gaafa 2 ji'a 8ffaa ganama keessaa sa'aatii 3 fi walakkaa sa'aatii 4tti yuuniinota hafaniif yaamuudhaan konkolaataa keenya lamaan irraa minaan harcaasanii kennisiisanii jiru kennaniitiifis jiru. Kuni jechaan kara lamaatti kara sadiitti wal nu muufachiisa. Sababni isaa tokkoffaa akka Oromummaatitti akka bulchiisa naannoo Oromiyaatitti naannaa magaalaa Finfinnee Shaggarsiitii kutaalee magaalaa keessatti uummanni waan nyaatu dhabee uummanni hiriira yeroo mara Burraayyuu irratti qofa bulchiisa kutaa magaalaa Burraayyuu irratti qofa namni 500 galmaa'ee jira. Xaafii waldaa Ragoota Caffeetirraa eeggachuudhaaf baazaariin hanga jala bultii ayyaanatitti banamee wal qabate xaafii fudhachuudhaaf namni galmaa'ee jiru bulchiisa kutaa magaalaa Burraayyuu irratti xaafii har'a rabsame kana eeguudhaaf namoonni galmaa'an tokkoffaa kutaa magaalaa Burraayyuu irratti nama 460 kutaa magaalaa bulchiisa Gujeetitti nama 280 Sagarsiitii bulchiisa magaalaa Shaggarsiitii keessatti nama 400 ol ta'u kutaa magaalaa Afuriitii irratti akkasumas noonnoo Gafarsaa kutaa magaalaa noonnoo Gafarsaa keessattis kan eeggachaa jiran bifuma kanaatiin wal fakkaataadha. Uummanni kun jala bultii ayyaanati nuti uummata keenyas rabsuufiidhaan amma magaalaa Finfinnee balbala shananiin iyyuu gala. Kutaa magaalolee Shaggarsiitii garuu magaalaa haaraa akka ta'u ishiititti tumsa addaati ishii barbaachisa. Tumsa addaati hooggansa isaaniitis barbaachisa. Jechuudhaan waliin haasaa osoo jirru garuuyyuu dubbiin keenya karaa daawwatti qabatamee raawwiin suukaneessaa fi nama saalfachiisu raawwatamee jira. Fuulduraafis wanni akka kana qaamni inni ilaallatu akka bakka jirutti hubannoo fi qalbii mana bulteen hojiin waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa deeggarsaa fi tumsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi akkasumas mootummaa federaalaa ta'uusaa beekee akka nu faana dhaabbatan asumaan asitti waamicha keenya dhiyeessina. Fuulduraaf wanni akka kana akka nurraa dhaabbatu hololaa fi maqaballeessii fi wal farrajuu wal ciiphessuudhaaf miidiyaa irratti wal baasuun barbaachisaa waan hin taaneef hanga har'aatitti obsinee dhumasaa eegnee jirra. Yaa ta'u malee qaamni sadarkaadhaan qaamni federaalarra koomishiniin hojii gamtaa federaalaatirraa kaasee hanga hojii gamtaa naannoo Oromiyaa daldalli magaalaa Finfinnee hojiin gamtaa ejensii gurmaa'inaaf babal'ina magaalaa Finfinnee bulchiisni naannoo Oromiyaa pirezidaantiin ittaanan hanga achitti beeksisuu fi Shaggarsiitii hooggantoota Shaggarsiitii warra jiran hunda isaanii beeksisuudhaan itti oduma iyyennu oduma itti lallabannu kana hunda keessa darbanii kana gochuun isaanii xiqqoo ishee gaabbii itti dhageessisuu qaba. Adaraa waaqaa haa dhaabbannu kan ormi quba nutti baasu kan ormi nutti kaatu kan ormi nu jala dhagaa kaa'ee luka nu jalaa butee lafaan nu hidduu kaatu nu ga'a. Isin lammaffaa irra hin gorinaadha. Isin gaa nu haa ga'u. Shirri maramaa jiru kara keessais kara araatiirraas dhaabbatuu qaba. Bulchiisni naannoo Oromiyaa tumsa malee kan barbaachisu ajandaa kan uumuuf hin barbaachisu. Yeroo ammaa kanatti nuti mootummaa wajjin dhaabbachaa jirra. Bulchiisni mootummaa naannoo Oromiyaa qofa oduu hin ta'in mootummaa nuti biyyattiitiyyuu yeroo ammaa kana cinaa isaa hiriiramee tumsamuu qaba malee gonguma cinaadhaan waraanuun hin barbaachisu. Kanaafuu bulchiisa keenya bulchiisa gaarii ilaalcha qalbii mana bulteen hojii ijoollee abbaa gadaa ibsu haa hojjannuun jedhaa adaraan jedhaa galatooma horaa bulaa leemana.